الشمار كفوني كم يوم تترى وتترى مياه ميديا نترك دوجو جيا خنا كوني هان سنة من محمد فنسالتهم قدر الدسور مولو أنا جل الموجا توران إلى توني فانو في بوليسين من الدا مارا بنانين نموني نجا أفرتمت على نجيف مجرات سنهمن الشمع أركفوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوني channel يوتيوبي كنا بكجرتنيتي نجيني ربي إسني الراه جرات جتّا إرجع كنا مو ياو واتوكتك أتو دبّت باتني أتو في الركّس متي وصولي سني قلبين تك نما جتّي قرود لي صدف ونيت لي سني نجرتو أتي واتوك دبّت يونا مي دبّتو إنجراتين واتوك رئيسي يونا مي دبّتو جراتي يونا مي دبّتي فرماتا وان سنتي قرو جراتي ليس إن دبّتين قروا أني حق أما واي والله نما تكوتش فرماني كان جديك قبّي دبّتنا قرر نوغا سنتي مريرو مالي واني كون إني كوني مالي ولتبعتو ما برباكي سيسي إيغان تبعتو مال لبودان تبعتو مال جرانا مال جيتشودا نمني ما haga waa'ee haga ajandaa biraa walii gad oofaa oolan ummata keenya ka dhumaa jiru kana maan dubbanne nama nyaatu nama dhugu bani aadam khalqi akka kennati nafa kenna saba kenna ummata kana maaliif dubbachuu dhabe mootummaan haga guyyaa hardhaatti dhumiinsa ummata kanaatiif moo ummata kanatu namaa miti moo ummata kanatu yakka guddaa wahii qaba maalidhaaf dhumiinsi ummata walloo kuni maali maa callifame callisuun maaliif barbaachise dhiiroosi maa walitti taphanna dhugaa jirtu gadi baanii haa dubbannu ubbo lubbuun gaafa dhalatte duuti kullu nafsin dhaa'iqatul mawti namni kamuu iyyuu du'arraa nafu namni kamuu dhugaa isinitti himan ilmi namaa gaafa garaa haadhatii bu'ee dhalate wanni du'a ajalaatiin ala du'a bayaanutti galche maal sunilleen ajaluma osoo ta'uyyuu diinni mana keenya dhufe maaliif nu saamuudhaaf maa deema nu hatuudhaaf maa deema maa ifitti dhiifna yoo nu silaa ofirraa qolannu humna dachaadha yoo nu dabalate humni keenya kalafa jiruu hoomaa itti socho'uu dhabe gaafa dhengaddaa wallagga jenneerra ummata nagayaa gaafa ijoollee daa'imman fixan gaafa sirrii namni birmatee fi jira yaa sunis hin dhaabbate amma tokko kunillee amma bifa haarawaan dhufe bakka nuti waggatti madumna waggaatti madumna jechuudha akkasii bar duugaan jirtu moo ummata miliyoona meeqaa kana keessaa qannasuu barbaadan hin baay'anne koo asila uummanni Oromoo kun hin baay'anne moo maaliidhaaf yoo baay'inna taate kana rabbiin namaa kenna dhiiroo wallaahi waan rabbi namaa kenne ammoo eenyuyyuu namarraa fudhachuu hin danda'u eenyuyyuu dhugaa ummata Oromoo namichaan kun maa callise dhumiinsa ummata nagayaa kana maa itti callisan ummata nagayaa ummata qotee bulaa ummata miskiina qotatee bocatee nyaatu ka akka intaaneen duraanuu bulaa jiru maaliidhaaf lafarraa duguu wayyaa dhiiru maali laata kuni maali jedhan yoo baay'inni taate rabbi sodaadha aboo namni afaan kana dhageette sheer naa godhime moo hoogganu biraan naa gayyibannaa taachuu nama sibiila muka harkatti baadhatee deemu biraan naa gayyaa dhiiru wallaahi billaahi maalum dhumiitiin ummata kana nurraa haa dhaabatu nuti ummanni Oromoo wal qabannee kottaa ummata wallootiif haa birmannu ummanni walloo dhumiinsi irraan itti fufaa jira wanti kun yoo nuti callisne immoo dachaan itti fufa kottaa hin callisnu haa dubbannu wanti nu callisiisu injiru bakka itti callisnu injiru
foon kennatu miidhamaa jira kottaa gadi baanee uummata kanaaf sagalee haa taanu. Maal laata? Yoo sagalee taaniif maal qaba?